Tole egaa barumsa keenya har'aa immoo hin jalqabnaa. Barumsi keenya har'aa jechoota tishoo jedha. Beeksisa kanaan booda barumsa keenya hin jalqabna jechuudha. Tole egaa har'a walii wajjin kan ilaallu barumsa keenya kutaa 14ffaadha. Barumsa kutaa 14ffaa keessatti kan walii wajjin ilaallu jechoota tishooti. Kutaalee barnoota keenya darbe keessatti kutaa 13ffaa keessatti waa'ee birsagaa ilaallee jirra. Egaa birsaqni maal akka ta'e amma tokko waan hubattan natti fakkaata. Namoonni na hordoftanii namoonni karaa garee shaakalaa turtan amma tokko waa'ee birsagaa hubattaniittu. Tarii immoo namoonni akka carraa viidiyoo kutaa 14ffaa kanarratti dhuftanii duuba deebi'aatoo kutaalee barnoota keenyaa tokko 13 jiran ilaaluudhaan qubeerra jalqabdanii amma seerluga afaan oromootti baruu dandeessan waan ta'eef isiniin jedha. Namoonni nu hordoftan karaa fuula feesbuukii keenya waamicha qubee jedhu sabiskiraayib gochuun nu hordofaa. Akkasumas karaa fuula feesbuukii keenya illee waamicha qubee jechuun nu hordofuu ni dandeessu. Akkasumas immoo warri nu wajjin qo'achuu barbaadan guyyaa guyyaatti shaakala waan qabnuuf karaa garee keenya teelegiraamii waamicha qubee jedhuun nutti dabalamuu ni dandeessu jechuudha. Egaa har'a kallattumaan barumsa keenya har'aatti seenaa innis jechoota tishoo jedha. Egaa jechoota tishoo kana jechuun maal jechuudha? Afaan Oromoo keessatti jechoota tishoo jechuun maal jechuudha? Egaa jechoonni tishoo kuni maal akka ta'an ilaaluun dura waa'ee uumama jechaa akkaataa jechatti uumnu waan tokko tokko jechuun barbaada. Maaliif yeroo darbe barnoota keenya kutaa 6ffaa keessaa natti fakkaata naannoo san 6ffaa, 4ffaa, 5ffaa kana keessatti akkaataa uumama jechaa ilaallee turre, jecha akkamitti akka uumamu ilaallee turre. Egaa jecha uumuudhaaf sagalee walitti finneeti kan jecha uumnu jennee jirra. Innis fakkeenyaa fi sagaleen kan uumamu dubbifaaf dubbachiistuu yookiin dubbachiistuu qofarraa jennee. Egaa sagalee walitti dhufaniiti jecha nuuf kennu suni kaa jechi akkaataa itti uumamu keessaa sagalee irraa uumamaa jechuudha. Akkasumas immoo jechi tishoo irraa ni uumama. Jechi tishoo irraa uumama. Kanaafuu har'a akkaataa uumama jechoota tishoo ilaallaa jechuudha. Jechoonni tishoo kuni akkamitti uumamu yookiin immoo mala uumamsa jechaa keessaa jechi tishoo kun isa tokko jechuudha. Akkaataatti jecha uumnu jechuudha. Jecha karaa baay'eedhaan uumuu dandeenya. Jecha sagalee irraa uumuu dandeenya. Jecha immoo sagalee tokko keessatti sagalee iddoo wal jijjiiruudhaan uumuu dandeenya. Akkasumas immoo jechuma tokko keessatti qubeelee iddoo wal jijjiiruudhaan uumuu dandeenya. Kuni mala biraati jechuudha. Jechi tishoo kan jedhu kuni mala ittiin jecha afaan Oromoo uumnudha jechuudha. Egaa jechoonni tishoo kun maali? Mee jalqaba hiikaa isaanii ilaallee sana booda immoo maal akka ta'an akkamitti akka uumaman akkasumas afaan Oromoo keessatti akkamitti akka barreessinu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Egaa kan namoonni karaa amma laayivii jirtan yoo gaaffii qabaattan gara dhumaa irratti gaafachuu dandeessu. Akkasuma namoonni immoo karaa viidiyoo keenya booda hordoftan karaa koomentii nu gaafachuu dandeessu. Akkasumas immoo karaa garee keenya teelegiraamiitiin dhuftanii nu gaafachuu dandeessu jechuudha. Gaaffii wanta isin ta'e yoo jiraate. Kanaaf jechoota tishoo jechuun jechoota hiika qaban lama walitti fiduudhaan jecha hiika qabu tokko uumuu jechuudha. Jechoota tishoo jechuun jechoota hiika qaban lama walitti fiduudhaan jecha hiika qabu tokko uumuu jechuudha. Jecha hiika qabu tokko uumuu jechuudha. Mee fakkeenyaan deeggarree haa ilaallu. Mee jechoota jalqabaa kana jechi jalqabaa kana irra maraa jecha jalqabaa kana jecha seenaa jedhu qabna. Jecha seenaa jedhu. Egaa jechi seenaa jedhu kuni afaan Oromoo keessatti jecha tokko hiika mataasaa qabudha. Hiika mataasaa qabudha. Seenaa jechuun waan darbeedha jechuudha. Waan darbe kana odeessuudha. Seenaan hiika mataasaa qaba. Akkasumas immoo qabeessa kan jedhu kunillee hiika mataasaa qaba afaan Oromoo keessatti jechuudha. Amma kaa jechi seenaa jedhu kun hiika mataasaa qaba. Jechi qabeessa jedhu kun hiika mataasaa qaba. Jechoota kana lamaan walitti ida'uudhaan
jechoota kana lamaan hiika qaban garaagaraa kana walitti fiduudhaan jechi uumamu suni jecha tishoo jedhama jechuudha. Kanaaf jecha seenaa jedhu qabeessa kan jedhu walitti hidhuudhaan jecha tishoo seena qabeessa jedhu arganna jechuudha. Seena qabeessa. Amma kaa jechi seenaa jedhu kun hiikkansaa addatti kan biraati. Qabeessa kan jedhu kunillee hiikkansaa kan biraati. Walitti finneetii jechoota hiika qaban lama walitti finneetii jecha tokko akka argannu taasisne jechuudha. Jecha arganne kunillee seena qabeessa jedha. Inni kun kaa jecha haaraa hiika haaraa qabudha jechuudha. Kun akkaataa uumamsa jechaa keessa tokko akkuma jedhee jecha kana jechoota hiika qaban lamarraa walitti finnee uumne seena qabeessa kan jedhu arganne jechuudha. Kanaaf jecha akka kanatti uumamu jecha tishoo jedhama jechuudha. Jecha tishoo jedhama. Akkasuma fakkeenya lammaffaa irratti saba kan jedhu jecha afaan Oromoo hiika qabu tokkodha. Lammii kan jedhus jecha hiika qabu afaan Oromoo kan biraadha. Saba yoo jenne hiika biraa qaba. Lammii yoo jenne hiika biraa qaba. Of danda'anii qofaa isaaniitti hiika mataa isaanii qabu jechoonni kun lamaan. Hiika mataa isaanii qabu jechuudha. Egaa jechoota kana lamaan walitti fiduudhaan yookiin walitti dabaluudhaan akka isaan hiika tokko qaban yookiin immoo jecha tokko uuman taasisnaa jechuudha. Kanaafuu sabaa fi lammii walitti yoo daballee sablammii kan jedhu argannaa jechuudha. Sablammii kan jedhu argannaa jechuudha. Sablammii kan jedhu arganna jechuudha. Egaa amma saba kan jedhu hiikni isaa kan biraa, lammii kan jedhu hiikni isaa kan biraa, sablammii kan jedhu immoo jecha haaraa hiika haaraa wajjin uumame jechuudha. Uumame jechuudha. Asirratti wanta adda baasuu qabdan jechoonni tishoo yommuu uumnu jecha hiika qabu uumna malee cal jennee jechootuma hiika qaba walitti finnee jecha biraa uumna jechuu koo miti. Asirratti kan hubachuu qabnu jechi uumamu sunillee hiika qabaachuu danda'u qaba jechuudha afaan Oromoo keessatti. Jalqaba jechoota afaan Oromoo hiika qaban irraa uumamaa inni uumamu sunillee hiika qabaachuu qaba jechuudha. Cal jennee tarreessina osoo hin taane. Akkasuma fakkeenya sadaffaa irratti isa namarra maraa jiru kuni roga jedha. Roga kan jedhu hiika mataasaa qaba. Sadee kan jedhu kunillee hiika mataasaa qaba. Egaa roga jechuun wanta qarqara meeshaa tokko irratti yookiin objektii tokko irratti argamudha. Sadee jechuun immoo wanta sadi ta'ee jiru jechuudha. Kanaafuu rogaa fi sadee walitti finneetti jecha rog-sadee jedhu argannaa jechuudha. Jecha rog-sadee jedhu kun egaa kun amma hiika addaa qaba jechuudha. Roga jechuun qarqara wanta tokkooti. Sadeen akkasuma hiika biraa qaba. Rog-sadee jechuun wanta roga sadi qabu hiika biraa arganne jechuudha. Hiika sadaffaa yookiin jecha sadaffaa arganne jechi kun jecha tishoo jedhama jechuudha. Jecha tishoo jedhama. Egaa haala kanaan fakkeenya baay'ee fudhannee ilaaluu dandeenya akkaataa jechoonni tishoo itti uumamanii. Akkasuma fakkeenyaaf mee gara kan jedhuu fi dhabeessa kan jedhu walitti yoo finnee jecha tishoo gara dhabeessa jedhu arganna. Gara dhabeessa jecha jedhu arganna. Egaa gara kan jedhu hiika biraa qaba, dhabeessa kan jedhu hiika biraa qaba walitti finneetti gara dhabeessa kan jedhu jecha sadaffaa hiika biraa qabu argannee jechuudha. Hiika biraa qabu argannee jechuudha. Akkasuma fakkeenya kanarratti mataa kan jedhu jira, duree kan jedhu jira jechuudha. Amma jechi mataa jedhu kuni hiika biraa qaba. Mataa kan jedhu hiika biraa qaba. Mataa jechuun wanta keessa ol bahee mul'ate ta'uu danda'a yookiin immoo isuma sammuu namaa keessa ta'uu danda'a. Duree kan jedhu kun immoo wanta dursee jirudha. Walitti finnee mata duree jenna jechuudha. Mata duree jenna jechuudha. Mata duree inni jennu kuni hiika fooyya'aa yookiin hiika addaa jechoota kan lamarraa adda ta'e kan qabaatu jecha tishoo uumamedha jechuudha. Akkasumas garaa laafessa kan jedhu waan hiika garaagaraa qabu jechuudha. Garaa kan jedhu qaama namaa kan itti nyaatanidha. Laafessa kan jedhu immoo wanta lallaafuu ta'uu danda'a. Gara laafessa kan jennu kun immoo maal jechuudha? Hiika biraa qaba jechuudha. Hiika biraa qaba. Gara laafessa kan jedhu kuni egaa nama garaan jabaan yookiin immoo nama arjaa ta'e akka sanatti hiikkachuu danda'a jechuudha afaan Oromoo keessatti. Egaa jechi gara laafessa jedhu kuni hiika biraa qabatee jechoota garaagaraa lamarraa uumamee jechuudha. Egaa jechoonni tishoo akka kanatti erga kan argaman ta'e kun uumaman ta'e afaan Oromoo keessatti immoo ulaagaa kamiin jechoota tishoo uumna? Ulaagaa kamiin jechoota tishoo akkamitti uumna kan jedhu mee ni ilaalla. Egaa kan ammatti ilaalla kun hiika isaatiin wal qabatee akka fakkeenyatti fudhanneeti.
Amma immoo jechoota tishoo kana afaan Oromoo keessatti akkamitti uumna yookiin immoo haala kamiin ulaagaa kamiin uumne ulaagaa kamiin barreessina akkamitti barreessuu dandeenya kan jedhu mee walii wajjin ilaallaa jechuudha. Mee beeksisa kana booda walitti deebinee ni ilaalla. Tolee walitti deebineerra. Egaa afaan Oromoo keessatti jechoota tishoo haala lamaan uumna. Afaan Oromoo keessatti jechoota tishoo haala lamaan uumna. Isaan mee duraa duubaan ilaallaa jechuudha. Tokkoffaa irratti jechoota tishoo yeroo uumnu sarara xiqqaan walitti fiduudhaan ni uumna. Tokkoffaa irratti sarara xiqqaan walitti fiduun. Sarara xiqqaa jechuun isheen asitti barreessee kana jechuudha. Isheen asitti amma irra maraa jiru kana jechuun sarara xiqqaa jedhamti jechuudha. Sarara xiqqaa jedhamti. Isheen kun afaan Oromoo keessatti sarara xiqqaa yookiin afaan Ingiliffaan haashfan jennu san jechuudha. Egaa haala kanaan yookiin immoo sarara xiqqaa walitti fiduu kana keessatti jechoonni tisheeffaman jechoota lamaan gidduu sarara xiqqaa galchuudhaan jechuudha. Jechoonni haala kanaan tisheeffaman yookiin immoo sarara xiqqaan fayyadamu kun maal gochuudhaan jechuudha. Jechoota san lamaan gidduu sarara xiqqaa galchuudhaan sarara xiqqaa ishee amma laallee yookiin haashfan ishee jenne kana jechuudha. Ishee kana jechuudha. Ishee kanaan gidduu galchuudhaan yommuu itti barreessinu jechoonni tishoo ni uumamu jechuudha. Sarara xiqqaa jechoota san lamaan gidduu galchuudhaan. Egaa kun immoo seera mataasaa qaba afaan Oromoo keessatti akka itti barreessinu itti fufnee ilaallaa jechuudha. Egaa yeroo itti sarara xiqqaa fayyadamnu kana keessatti jechi jalqaba dhufu sun sagalee dheeraan xumurama yoo ta'e qubee tokko irraa gatuun sarara xiqqaa gidduu galchina jechuudha. Asirratti akkasiin hubattaniin barbaada. Maal jechuudha? Jechoonni tishoo jechoota lamarraa uumaman jennee jirra. Inni tokkoffaan karaa itti uumnu keessa sarara xiqqaa gidduu galchuudhaani. Sarara xiqqaa kana yommuu gidduu galchinu jechi jalqaba dhufu sun hubadhaa jechi jalqaba dhufu sun sagalee dheeraan xumurama yoo ta'e sarara xiqqaa kana gidduu galchuudhaaf qubee tokko irraa ganna jechuudha jechi jalqabaa san. Akkamitti kan jedhu fakkeenyaan ilaalla. Sagalee dheeraan maal akka ta'e hubatta barateetu waan ta'e yeroo darbe. Fakkeenya tokkoffaa kana keessatti mataa jedha. Mataa ida'uu duree jedha. Mataa ida'uu duree. Amma asirratti jechi mataa jedhu kun sagalee dheeraadhaan immoo gabaadhaan xumurama jedhe sagalee dheeraadhaan xumurama asirratti taa jedhee xumurama sagalee birsaga dheeraadha jechuudha inni kun. Sagalee dheeraa jechuun kan maal akka ta'e ilaallaa jirra. Sagalee dheeraa jechuun yommuu itti dubbifamtoonni gosa tokko lama ta'anii dubbifama biratti barreeffaman sagaleen uumamu sagalee dheeraadha jennee ilaallee turre barnoota keenya darbe keessatti jechuudha. Kanaaf taa inni jedhu kun sagalee dheeraadha. Kanaaf isa kanarraa jechoota tishoo uumuudhaaf akkam taasisnaree jecha mataa jedhu kanarraa qubee tokko gatuudhaan sarara xiqqaa gidduu galchuudhaan barreessina. Kunoo asirratti mataa kan jedhu mata kan jedhe amma ishee haa tokko irraa ganneet sarara xiqqaa gidduu galchineet duree jennee barreessine. Akka kanatti mata duree ta'e jechuudha. Mata duree. Duraan mataa ida'uu duree ture. Kanaaf walitti finnee jechi jalqabaa kun sagalee irraa waan xumurame qubee tokko irraa ganneet mata duree jennee barreessine jechuudha. Egaa haala kanaan jechoota tishoo afaan Oromoo keessatti barreessuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan jechoota tishoo afaan Oromoo keessatti barreessuu ni dandeenya jechuudha. Akkamitti jechi jalqabaa sun sagalee dheeraa yoo xumurame qubee tokko irraa gatuudhaan sarara xiqqaa gidduu galchuudhaan yommuu barreessinu jechoota tishoo akkana uumaman jechoota tishoo sarara xiqqaa gidduu galchuudhaan uumaman jedhamu jechuudha. Akka kanaan uumuu dandeenya. Lammaffaa irratti seenaa ida'uu qabeessa. Amma jechi seenaa jedhu kuni sagalee dheeraan xumurama. Naa inni jedhu birsagni dhumaa kun yookiin sagaleen dhumaa kun naa jedha sagalee dheeraadha jechuudha. Dheerateetti xumuramaa jechuudha. Dheerateetti xumurama. Inni kun dheerateetti xumurama. Kanaaf ishee kana irraa ganna jechuudha. Aha kana irraa ganneeti asirratti dhiifama dogongora jiran sirreessaa. Seenaa qabeessa. Akka kanatti jechuudha. Akka kanatti seenaa isa jedhu kanarraa
aashee jalqabaa gatuudhaan sara xiqqaa gidduu gashuudhaan jechoota akka kanatti uumnu jecha sara xiqqaa gidduu gashuu uumame jedhama. Kanaafuu seena qabeessa jenneet akkasumatti walitti siiqsinee sara xiqqoo gidduu gashinee barreessina jechuudha. Itti fufnee mee fakkeenya biraallee haa ilaallu. Egaa fakkeenya jalqabaa sun irruma deebi'ee dhufee irra deebi'eetan asittillee seena qabeessa jedhee fudhadhee egaa isa ilaalleerraa fakkeenya ittaanu kana fakkeenya sadaffaa kana ilaallu jechuudha. Fakkeenya sadaffaa kana faayidaa jedha. Faayidaa. Amma inni faayidaa jedhu kuni sagaleen dhumaa kun faayidaa kan jedhu keessatti daa inni jedhu yookiin birsagni dhumaa kuni sagalee dheeraadhaan xumurama jechuudha. Kanaaf sagalee dheeraa waan xumuramuuf qubee tokko irraa ganneet qabeessa kan jedhu walitti daballee sara xiqqaa gidduu gashinee jecha tishoo faayidaa qabeessa jedhu argannaa jechuudha. Faayidaa qabeessa kan jedhu arganna jechuudha. Egaa kaa mala ittiin jechoota tishoo uumnu keessa yookiin jecha tishoo uumnu keessa inni kun mala tokko jechuudha. Maal gochuudhaani? Sarara xiqqaa gidduu gashuudhaan. Inni kun akkamitti gidduu gashinaa? Jechi jalqabaa kun sagalee dheeraan xumurama yoo ta'e qubee tokko irraa gatuudhaan sara xiqqaa gidduu gashuudhaan ni uumna jechuudha. Haala kanaan kan uumamu kun jechoota tishoo sara xiqqaa gidduu gashuun uumamanidha jechuudha. Inni lammaffaan immoo mala lammaffaa ilaallu. Malli lammaffaa ilaallu. Walitti siiqsuun barreessuudhaan uumuu dandeenya jechoota tishoo. Walitti siiqsuun barreessuudhaan uumuu dandeenya jechuudha tishoo. Walitti siiqsuun barreessuudhaan. Mee kana immoo fakkeenya wajjin haa ilaallu akkamitti akka walitti siiqsinee barreessuu dandeenyu jechuudha. Mala jechoota afaan Oromoo tisheessan keessaa inni kun immoo jechoota tisheessinu walitti siiqsuun iddoo duwwaa gidduu jechootatti osoo hin hambisin barreessuun hafuura tokkoon akka dubbifaman taasisuudha. Inni kun immoo tooftanii lammaffaa kun jechuudha. Jechoota tishoo immoo barreessinu jechoota san lamaan walitti siiqsuudhaan akka bakka duwwaan gidduutti namnetti yookiin gidduu isaaniitti namnetti walitti maxxansinee barreessuudhaan akka isaan sagalee tokkoon yookiin hafuura tokkoon akka jecha tokko dubbifaman taasisuudhaan kan barreessinu jechuudha. Mee fakkeenya kana ilaalaa mee. Gara jedha. Gara ida'uu dhabeessa. Amma akka jechoonni kun jechoota garagaraati. Walitti finneet tooftaa kanaan maal goona walitti maxxansineet gidduu isaaniitti iddoo osoo hin gatiin barreessinee sagalee tokkoon akka dubbifaman taasisna yookiin hafuura tokkoon akka dubbifaman taasisna jechuudha. Kanaaf walitti gaafa daballe maal jedhaa gardhabeessa jennee walitti finnee akka hafuura gardhabeessa addancitu jechuudha. Walumatti funnee bakka duwwaallee asitti osoo hin gatiin haala kanaan kan barreessinu jechoota tishoo walitti siiqsuudhaan barreeffaman jedhamu jechuudha. Walitti siiqsuudhaan barreessinudha. Akkasuma fakkeenyaa fi jecha saba jedhuu fi lammii jedhu walitti finnee jecha saba jedhuu fi lammii jedhu walitti finnee gaafa barreessinu sablammii kan jedhu arganna jechuudha. Sablammii. Kanaaf haala kanaan jechoonni barreeffaman kun amma sabaa fi lammii kan jedhu sablammii jennee sagalee tokko irraa gannee walitti finnee jechuudha. Egaa ulaagaa kana keessatti ulaagaa lammaffaa kana keessatti sagalee dheeraa fi gabaabaa kan jedhu san irratti yoo sagaleen sun jalqabaa sun gabaabaas ta'e dheeras ta'e irraa yerootti gannu jirra jechuudha. Inni kun guutumaan guutuutti irraa ganna jechuun miti yerootti irraan gatamne jiraachuu danda'a. Akkasitti guutumaan guutuu jala sararuu hin dandeenyu yerootti irraa gatamu jiraachuu danda'a. Garuu akkaataa dubbii jechoota uumamaa sana irratti hundoofne yoo irraa gatuun barbaachisa irraa gannaa jechuudha. Kanaafuu akka kanatti sabaa fi lammii jedhu sablammii kan jedhu walitti finnee akka kanatti barreessina jechuudha. Kanatti kun tooftaa lammaffaadha. Tooftuma jalqabaattis fayyadamuu dandeenya rakkina hin qabu garuu tooftaan kun akka filannootti jechuudha. Akka filannootti. Inni biraan mataa fi duree kan jedhu walitti finnee mata duree jennee walumatti barreessina. Mata duree jennee walumatti finnee barreessina jechuudha. Akkuma jecha tokkotti mata duree. Yoo barbaachisaa ta'e akkuma tooftaa lammaffaa jalqabaa sanaan sara xiqqaa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkasumas rogaa fi sadee kan jedhu walitti finnee jecha roga jedhu fi sadee jedhu walitti akka jecha tokkotti rog sadee jennee barreessina jechuudha. Sitti dongora qubeessu jira. Dhiifama. Rog sadee jennee akka kanatti
barreessinaa jechuudha. Kanatti rog-sadee jennee barreessinaa jechuudha. Rog-sadee jennee akkanatti barreessinaa jechuudha. Egaa barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Egaa kan waa'ee tishoo amma tokko waan muraasa hubattaniitu jedhee yaada. Maaliif inni kun malattiin jechoota uumnu yookiin jechoota afaan Oromoo keessatti ittiin argannu waan ta'eef beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif cal jenneetuma yeroo barreessinu ulaagaa isaa guunnee akka sirna tuqaalee wajjin booda gara booda irratti gaafa sirna tuqaa ilaallu akka wal nutti nuuf dhufuufanii akkasumas immoo yommuu hima uumnus ta'ee yommuu seerluga afaan Oromoo barannu keessatti ulaagaa hunduma isaayyuu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf egaa jechoota tishoo akkatti jechoota ittiin horsiisnu yookiin jechoota ittiin uumnu keessaa jechoota haaraa ittiin uummannu keessaa mala tokko waan ta'eef isa kana ilaaluun barbaachisee argame. Kanaafan barumsa kiyyaa irraa keessatti kana qabadhee dhiyaadhe. Tole barnoonni keenya har'aa isa kana fakkaata. Barnoonni keenya har'aa isa kana fakkaata. Jechoota tishoo amma tokko hubattaniitu jedhee yaada. Kanaaf yoo gaaffii qabaattan karaa telegiraamis nu gaafachuu dandeessu, karaa fuula feesbuukii keenyas akkasumas immoo karaa yuutuubii keenyas karaa koomentii nu gaafachuu dandeessu. Namoonni gaaffii qabaattanii barumsi keenya karaa kana fakkaata. Torbeetti immoo barumsa biraatiin walitti hamma deemutti nagaa turaatiin jechuun barbaada. Galatoomaa yeroo gaarii qabaadha.